أنا مجرخوني ولي قليتي سراج الجيري دكتور ماترو خا جنرال سمو قابل كبيت جنرال أني لا أني أتيرت وانجرو كابا أندورا اللي ilmi shee kana jechisiiftuun qabu. Lakki ati laal lakki dubbati waan naawobsi duraan laal duraan sheekummaa namni namaa kennu siitu sheekummaa qaban sheekummaan fuula kee sheeka fakkaataa areeda dheeraadha qabdaa mallayyoo islaamaa kaattaa. Affeerimuuf. Asa keetii tokkokkii wal dhaban sirratti warningi kennee jira. Anaam tekkee. Caffee bira darbi caffee. Maal ta'e sila? Isa kuno. Isa caffee baasi jedha caffee moggoe jedha. Asa isa kana dide tokkokkiin. Ani. Yoo jiraate. Yaada. Waan balkaaba maal warningi argaan jirtanii bar waan amanaa. Ufirraa kaasee warningi argaan jirtan ingiliffan dubbiftanii. Yaa warningiin isaa warningiin caffee jibite saata qabuudanii akkama saata kaamii caffee jedhaa bar caffeedhaan misrimuuf godhinaan jedhe. The action is the fight. No caffeen jiru yaa hayyee hundaa futti fuha. Laa gidee dura gideedhaan maqaa isaa caffee baasee diimaa irratti godhe kaafuu filaatan kanaan. Yoo kunnes walumaan kunnaa caffee ol deebisi rakkee caffeen dhugumaa asoo malee waan takka hin qabu. Bara namtuuf hin baafne yaa sabaana hubadha. Wallaahi diimaa narraan godhe. Ati yoo jiraate ol deebisi lakkee. Fixatu yaada isaati haa dubbatu. Amantaa namninis namaa kannu namninis namarraan fuudhu anis waliin gachuu barra. Rakkoon keessan amma rakkoon kenna amma amanuu didduudha barani kana dhibu kana caffee wannotu warningi kenne baase. Mee yoo kunnes walumaan kun rakkina hin qabu amma booda. Isin mana keessa jirtan kutaa ka sorry. Maa kan dubbisee ayti tun gadi isin hin tartu warningi kun caffee jedhu barreeffamni naa dhufe caffeen karaa deemaa jira natti fakkaata. Caffee haasa'e. Ani caffee naasoo koy. Dhagee jarana dhagee jeneraal Kamaal Galaawachuu himte itti dhaabbadhaa warningiin dhuga baanaadhaaf kenname. Sa. Hayti jirtu kana kuno ezittiru waan kun gadi sinaa taru dhugaa gadi liqimsaa dhoytu isaaf kenname wallahi. Diimaa narraan godhee baasii godhee. Liqimsine. Ati bar dhugaa malee hin dubbattu doktor dhugaa sammuu. Namni akkasii dubbachuudha qaba. Caffee xiyyaan irra yaadaan qaba jaranaalummaan takkumaan namaan kan namtu hangaammaa sheeka ture ammaaf koroneel kannineef koroneel Kamaal. Yoo doktorummaa kannineefoo doktorummaa nama meeqa akkana bilaashii fudhata. Isini waa takka dhagaya waa kennu fudhatuuf hin jarjarina boriin kennitanii harreen kennitanii boriin fudhatanii isin hin dakalu kun. Koroneel ani ammaa koroneel Kamaaliin siin jaa. Laala kun isin ilaallatu guys taap godha warningiin kun alim koppii. Kana hundarraa yoo artist Kamaal Abdullahi inni noo kamii hin ta'u. Kun amma qoosanii jira. Wallee jaalata. Namni hundi walii gala naffakka. Mee waan dubbatu kana amma. Warri itti walii galu tokko barreessa. Koroneel moo. Ina caffee akkana godha. Wanni amma wanni irratti nuti mari'annu. Nama kana caffee akkana godha. Wanta kun wanti tamma mari'annu yoo jiraate. Maafi faayinze. Hoyaaka. Indil kullukum. Laa wanta laala hundi keessanuu wanti nuti yoo jiraate. Artisti keenya kabajamaa obsi. Dubbii ijoollee nurraan deebisee. Artisti keenya kabajamaa obsi. Dubbii ijoollummaa nurraan deebisee Kamaal kiyya Komentii eenyutu komentii bana mirga isaanii tabbaan fedhinaa arrabsu bana. Ana hurra. Afuraa baafatu ijoolleen teenyaa komentii bana horii. Artisti keenya miira keessan galingaa. Caffee waan haa ta'uu qabdu haa ta'e. Caffee waan haa ta'uu qabdu kanaa miti waan yeroo haa ta'e. Abdii culillee asuu jira fudhatu. Na dhaggeeffadhaa al takka. Ina Sheek Kamaal obsi deeqaa takka. Laal wanti nuti irratti mari'achuu qabnu nama kana mariin amma yookaan akka paarlaamaa tokkotti wanti nuti irratti haasa'uu qabnu nama kana yeroo inni muuziqaa afaan Oromoo dhageeffatu mana ofii keessa illee taa'ee ajandaa ta'u jira. Waan kanarraa namni kun akka dhuunfatti muuziqaa yoo dhageeffate miidhaan namoota irra ga'uu jira.
kan isaa osoo hin taane wanti namarraa badu jira. Wanti nama dabalamu jira yoo inni dhiise. Ati waliigallee haasa'uu qabna. Asirratti xiyyeeffadhaamee dhugumaanuu. Maaliifuu yeroo hunda ajandaa isaa oofuu hin dandeenyu waan taateef akka dhuunfaatti namni gurfaa fi keessa taa'ee waan fedhe yoo dalage waan kanarratti miidhaan akkamii argamaa. Abdi dubbiin waa jettee dubbii dabalataan qabaa jettirratti ani hangaan arkee Kamal keenya wallee hedduu jaalataa daansiis ni fedhaa utaalus ni fedhaa waan kan hunda sheekotii wanni itti aarsu jiru sheekotiin walleen haraamii namni kun nama sheekaati nama gartee imaanni fuularraa mul'atu fuullisaa bareedaa kana areedaan faayamee jira isan gubbaan kalooyitaa islaamaa imaamata isee deemaa waan kanaa fi maqaa keenyaan nu badee jariitti mormu jiranii nuti maantana paarlaamaan ammaantana jiru kuni waliigallee Sheekh Kamal kalooyitaan raafuunee areedaas irraa hannee yooni aartist Kamal Abdallaa jennee moggaafne maaltu yaada kanaan qabaatiimee maal jettan? Yaadaan qabaatirratti. Ayyee. Yaadni kiyya gabaabinumatti artist Kamal keenya kun nama guddaa. Sorry wallahi. Ustaaz keenya nama guddaadha. Akkuma nan siin jedhu. Irraan deebin jettee. Waan ati gootu hunda ammaa booda idiif gootu malee gadi dhiisi Kamal keenya. Seegalee. Bari idiitii kana oliin jiru anama deebii kakabu anama dammaysaa raageen beeku. Ani wo anama afaaninaa ta'e namni tokko nan dhageeffatu. Ergaan kiyya kun akka nama bira geettu waan xiqqoo mineraala qabu kana argite waan mi'eessu kana barbaada malee ani waa irra kaayadheetii miti ani waan xiqqoo dammaysoo argite xiqqoo isii waa barbaadu. Wallee malee onni waa meeshaa jirtu. Wallahi watallaahi dhaqilaali raayyaa fayyadamee manzuumaa garaagaraa fayyadamee. Lakki wallee malee waan hambar kanaaf hin jaa eega wallee malee dhabde ati walisa sigoonaas hin jeeru walaloo anniin barreessa. Walaloo niin barreessa hamdii jedhee ni baasaa. Yaa tafa mee walaa dhageeffataa dubbannu ani dhagee caffee. Mee amma jaalladhi. Kamal kana. Video ke duit godhe nama meeqatu laale takka sanduuba karaaya godhe tooyida godhe haramatti waraabe nama meeqatu view godhe laali har'a ka ani mineraala fi sookidda mineraala keessa buuse kuma dhibbaan daawwadhe ishi sawuya mineraala keessa oma jibbu kana itti fayyadamtan oma jibbitu kana qaaraan barbareen otomaasi gubee coggaarraa si tuqu Situku keessa buusaa jechuun xiqqoo nyaanni san malee mi'aawu. Awwaan kana modoo jedhi naan jette sagaleessuu hin danda'u. Harrama jibba mataa dhufta sheeka. Sheeka waan bala lakkatti. Daansuma lafaan kee malee barka mataa dhufta raan tara. Haadha bu'uun harakaata. Akshiini jedhama kun. Kamal. Akka gadi liqimsa mee amma tokkokkii kiyya jala gala torbee kana keessa viidiyoo 5 dalage kamtu view argate kamtu ajandaa ta'e kamtu nama dammayse sookidda kana kadhattee birriin bitteetti buusuu qabda nama artistoota keessan dubbisee ajandaa fi waan kana fidaame jechuun qabaay waan xiqqoo uummata kana irriba raakaas. Ayyee Kamal kiyya baakee ammalaan namni keenya wanni beekuu qabu. Gizee wanni takka walqinne wanni akka weakness takka gizee xiqqashoo takka dhufte namni keenya baay'inaan deemee daawwachuu faallaa sanii waa abaaruu waa xiqqeessuun kuni tiktaa kanarratti already qilleensi fudhatee jira.